Qajeelcha olaanaa poolisii bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti leenjifamtoota to'attoota fincila bittinneessaa kutaalee magaalaa Arfanii fi aanotaaf guyyoota muraasaaf kennamaa ture eebbifaman. Miseensota istaafii rijoo kutaalee magaalaa Arfanii fi aanota irraa walitti bobba'aniif guyyoota muraasaaf leenjii humna fincila bittinneessaa fi tooftaalee adda addaa fudhachaa turuun guyyaa har'aa bakka keessummoonni fi qondaaltonni olaanoon argamanitti eebbifamuun gara hojiitti bobbaafamaniiru. Magaalaan Shaashamannee galmootaa fi ergamoota gugurdoo sirna cimaa deefi nageenya cimaa ijaaruuf haala qabatamaa yeroo waliin deemuuf dandeettii cimsachuu qaamoleen nageenyaa yeroo gara yerootti taasisaa deemuun dhimma barbaachisaa fi murteessaadha jedhan ajajaan qajeelcha olaanaa poolisii bulchiinsa magaalaa Shaashamannee Koomishinar Abdurrahman Shobbee. Koomishinar Abdurrahman Shobbee itti dabaluunis akka magaalaa keenyaatti nageenya hawaasa keenyaa fi naannoo keenyaa mirkaneessuuf kan duraanii caalaa qaamaaf sammuun hidhannee qophaa'aa taanee humna keenya ammayyeessuun imaanaa uummataaf biyyaa nutti kenname fiixaan baasuu qabna jedhan. Meeshaa mootummaa uummataa fi dhaloota egeree gidduutti waliigaltee ijaaru. Mariin biyyaalessaa meeshaa mootummaa uummataa fi dhaloota egeree gidduutti waliigaltee ijaaruudha jedhan hayyuun saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil addunyaa obbo Tarreechaa Baalchaan. Maddi rakkoolee siyaasaa Itoophiyaa yeroo dheeraaf ture wal hubannoo dhabuu, amantaa uummanni mootummaa irratti qabu hir'achuu, eenyummaa fi seenaa irratti wal dhabuu akka ta'e eeranii rakkoolee kanneen furuuf mariin biyyaalessaa qooda olaanaa qabaachuu kaasaniiru. Kanaaf mariin biyyaalessaa walitti bu'iinsa gara marii nagaatti fiduun yaadota garaagaraa walitti dhiyeessuun mootummaa fi uummata sirna tokko jalatti fiduun waliigaltee biyyaalessaa uumuu keessatti shoora olaanaa qaba jedhan. Milkaa'ina marii biyyaalessaaf hirmaannaan hundaa barbaachisaa ta'uu kaasanii iftoominaa fi amanamummaa qabaachuu akka qabus eeraniiru. Mariin biyyaalessaa waliigaltee biyyaalessaa uumuun biyya tasgabbii qabdu ijaaruu akka danda'us faanaa dijitaalitti himaniiru. Biyya tasgabbii qabdu keessatti ammoo guddinni dinagdee akka saffisu, carraan hojii bal'aan akka uumamu, investimentiin akka babal'atuu fi wal amantaan hawaasaa akka dabalu eeran. Adeemsa marii biyyaalessaa eegalame milkeessuuf hirmaannaan dhaabbilee diimokiraasii, paartilee siyaasaa akkasumas hawaasa bal'aa murteessaa ta'uu kaasanii hundi qooda isaa baachuu akka qabu eeraniiru. Mariin biyyaalessaa ijaarsa biyyaa hin xumuraminii fi koompaasii jabaa yaballi sirna diimokiraasii ittiin imalu waan ta'eef cimee itti fufuu qaba jechuun ibsaniiru. Filannoo fi mirgoota lammiilee. Filannoon waliigalaa torbaffaan caamsaa 24 bara 2018 gaggeeffama. Akkaataa heera mootummaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa keeyyata 38 lammiin Itoophiyaa kamiyyuu bifaan, sanyiin, sabummaan, saalaan, qooqaan, amantiin, siyaasaan yookiin ilaalcha biraatiin yookiin ejjennoo biraa irratti garaagarummaa osoo irratti hin taasifamin bakka bu'oota kallattii fi bilisaan filateen dhimma bulchiinsa uummataa irratti hirmaachuu qaba. Kana jechuun mirga uummanni karaa bakka bu'oota isaan filatamaniif of bulchuuti. Heerri mootummaa Itoophiyaa keeyyanni 38 lammiileen Itoophiyaa mirga dabalataa adeemsa filannoo diimokiraatawaa keessatti qaban tartiibaan kaa'eera. Mirgi filachuuf filatamuu akkuma heerri Itoophiyaa mirkaneessetti filataan tokko paartii yookiin kaadhimamaa filate dhoksaan filachuuf mirga akka qabu tumameera. Mirgi kun boordiin filannoo biyyaalessaa fi mootummaan haala naannoo fi teeknikaa filattoonni sagalee isaanii ittiin kennan akka guutaniif dirqama kaa'a. Beekumsi xabboo saayinsii jabanaaf bu'uura ta'e jedhama. Beekumsi xabboo bu'uura qorannoo saayinsaawaa ammayyaa fi daandii gara qaroominaatti ittiin ce'amuudha jedhame. Yaa'iin jalqabaa beekumsaawwan xabboo magaalaa Finfinneetti taa'amaa jira. Waltajjii kana irratti qorattoota damichaan barreeffamni qorannoo ka'umsaa dhiyaate irratti maratamaa kan jiru yoo ta'u beekumsaawwan xabboo misoomsuu, eeguu, barreeffamaan ol kaa'uu, beeksisuu fi dabarsuun hundumarraa akka eeggamu eerameera. Attamitti beekumsa xabboo fayyadamnee jireenya keenya jijjiirraa mata duree jedhuun barreeffama qorannoo kan dhiyeessan Dr. Geetannat Fallaqaa yaadawwan adda addaa bal'inaan hirmaattotaaf ibsaniiru. Beekumsi xabboo duudhaalee fi aadaa biyyaa hedduu of jalatti qabatee qorannoo saayinsaawaa ammayyaa fi gara qaroominaatti ce'uuf daandii akka ta'e kaasaniiru. Yaalli fayyaa sadarkaa hawaasaa, sirni seeraaf haqaa, sirni nyaataaf uffannaa akkasumas eenyummaawwan biroo durumaan turan eegsisuu fi rakkoolee naannawaa fi furmaata naannawaa kennisiisuuf kan fayyadu ta'uun
ta'uun ibsameera. Beekumsa xabboo teeknooloojiin wal simsiisuun hojii kalaqaa fi guddina dinagdee itti fayyadamuu akka barbaachisu waltajjicharratti eerameera. Qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa karaa onlaayiniin kennamuuf qophii xumuruu waajjirri barnootaa magaalaa Shaashamannee beeksise. Qophiin qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa karaa onlaayiniin kennamu kunis buufataalee qormaataa 11 irratti haal dureen barbaachisu xumuramuu waajjirichi beeksiseera. Barattoonni manneen barnootaa magaalichaa keessa jiranis qophii isaan irraa eegamu taasisuu himuun qabxii gaafiduufis yeroo qabnutti sirnaan fayyadamnee jirra jedhan. Itti gaafatamaan waajjira barnootaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee obbo Muhammad Hamdi akka jedhanitti manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa magaalicha keessatti argamanii fi buufataalee qormaataa 11 keessatti qormaanni kennamuuf kompiitaroota barbaachisan mijeessineerra jedhan. Qormaata biyyaalessaa kanaaf barattoota idilee fi dhuunfaan baratan dabalatee barattoonni 42,015 ulaagaa guutuun qormaataaf qophii ta'uu obbo Muhammad Hamdi himaniiru. Itti aanaan itti gaafatamaa waajjira barnootaa magaalichaa obbo Kabbadaa Badhaasoo gama isaaniitiin qormaanni biyyaalessaa kutaa 6ffaa fi 8ffaa kennamu irrattis manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa magaalichatti argaman hunda keessatti qophiin barbaachisu hundi taasifamuu himan. Milkaa'ina kanaaf immoo qooda fudhattoonni hundi gahee isaan irraa eegamu bahuun qormaata biyyaalessaa milkeessuu akka qaban dhaamaniiru. Naannolee garaagaraatti meeshaaleen filannoof oolan raabsamaa jiru. Naannoo Somaalee, Beenshaangul Gumuz fi Kibba Itoophiyaatti meeshaaleen filannoo waliigalaa 7ffaa oolan raabsamaa jiru. Naannoo Somaaleetti buufataalee filannoo hundatti meeshaaleen filannoof oolan raabsamaa jiraachuun himame. Akkasuma naannoo Kibba Itoophiyaattis meeshaaleen filannoo waliigala 7ffaaf oolan raabsamaa jiraachuu itti gaafatamaan waajjira filannoo naannichaa obbo Abrahaam Ajuuloon ibsaniiru. Filannoo wixata dhufu gaggeeffamuuf qophiin barbaachisu taasifamuu dubbatan. Akka naannichaatti naannoo filannoo 56 buufataalee filannoo 33 fi 941 kan jiran yoo ta'u buufataalee hundaaf meeshaaleen raabsamaa jiraachuu kaasan. Haaluma wal fakkaatuun filannoo waliigala 7ffaa caamsaa 24 bara 2018 filatamuuf naannoo Beenshaangul Gumuzitti meeshaaleen filannoo naannolee filannoo irraa gara buufataalee filannootti raabsamaa jiraachuu dubbatan. Naannolee filannoo Asoosaa, Ho'aa fi Asoosaa Magleetti meeshaaleen filannoo buufataalee filannoo hundaaf raabsamaa jira jedhame.